fudhateessu. Na dhaggeeffadhu yaa kan bor ilmoo keetiif haadha ta'uudhaa deemtu. Eessa bakki ati egere boru ilmoo keetiif haadhummaadhaaf of qopheessitee ijoollee kee achiin hin gaadhaa jettee lafa kaayyatti gooliin kee eessa? Bakki gooliin kan kee gara fuulduraatti ta'uudhaa deemu eessa? Arra kondishiniin addunyaa keessa jiru akka biyya keenyaatti yoo fudhanne waan biraa ta'ullee nummoo addeebinee al tokko tokko waan hawaasummaa waa'ee jireenyaa bakka itti badaa jirru akka itti tolaa jirru bakka itti immoo fokkisaa jirru bakka itti bareedaa jirru walii haasofna walii dubbanna jara keenya hawaasa keenya kabajamoo ilaan akkan jedhu keessaahuu magaalaan kun dubartoota baay'ata jedhanii anillee yeroo baay'ee seenee hin agarre dubartoota baay'ata jedhanii obboleettii dhiiraa shariika dhiiraa an obboleettii baay'ee keessa jidduudhaan dhaladhe kanaafan miidhama obboleettii dhiiraa miidhama kooti na gaddisiisa na yaachisa kanaaf atoo boru dhiirtii haadha manaatii boru mee waan jechuudhaa deemtu magaalaa tiktookitti ol ba'ii rakkoon qabu eegammoo baate magaalaa tiktookitti eegammoo baate silaa bahuun bakka hin taanetti magaalaa hin taane dhaabbachuun silaa gaariin ta'u eegammoo baate waan har'a sirraa galmeeffamee boru akkasitti ta'u waan har'a afaan kan keetii ba'ee bor mootiisitti ta'u jechi yoo afaanii keetiin ba'in situtti mootiidha yoo afaan keetii ba'e immoo isatu sitti mootiidha jechi akkasi yeroo baay'ee yoo afaan keetii ba'e sitti mootii ta'a utuu afaan keetiin ba'in immoo situ mootiitti ta'a yeroo ammaa kana keessa intalli namaa abbaa manaatii fi haadha manaa gaarii ta'u maaltuyyuu jalaa darkeessee isa jedhamu inni jalqabaa godaansa namni biyya tokkorraa biyya tokkotti godaanu akkaataan rakkinaa akkaataan bal'inaa akkaataan miidhamaa roorrisaan wanna adda addaa biyyaa fuudhee ijoollee keenya kan silaa haadha abaluu jedhamu miidhagdu bareedduu kan silaa namni haadha manummaadhaaf hawwu inni kaan rakkinaaf inni kaan immoo akkeessaadhaaf kaan rakkinaaf ba'e kaan akkeessaa ba'e kanaaf jara keenya yeroo ammaa kana keessa mata duree mawduucni keenya dubartoonni ilmoon durbaa gara fuulduraatti dhiiraaf abbaa manaa ta'uudhaaf qopheessaan jirtu maal malee anis akkuma abaluun ta'a jettee biyya alaa deemuutti haajomti isumaayyuu moo deemtee immoo akkas nuti haasa'aa baane hunda isaa taati akka silaa ta'amuu hin qabne taati kanaaf yeroo ammaa kana keessa biyyoonni arabaafaan keenya nagaa jirraa isin jechisiisa hattaa warri amantii adda addaa hordofu biyya keenyatti nagaa jira isin jechisiisa yoo haala amma biyyoonni arabaa dawlaan silaa maqaa islaamummaadhaan waamamu kan namni maa Suudiinoo akkana ta'e irraa jedhamu kottaa dhaqaate Keeniyaa laalaa Keeniyaan akka dariitti wajjin jiraataa jiran wali bareedina jarii wajjiniin bareedaa jiran nu ofii fakkeenyaaf agarre akkatti uummanni Keeniyaa islaamni isaa akka uummanni Keeniyaatti wajjiniin jiraatan ofii keenyaaf agarre hattaa jechuu kooti Suudiidhaan nama fakkeessuun biyyoota islaamaa dawlaat islaamaatiin nama fakkeessuun amma mallattoo diigamaa ta'ee jira waan ta'eef akka irraa of eeggattanuuf maadaamiin isin bira jirtanu ofiisiitiif abbaa manaatii wajjiniin jiraachuu amma beeytu amma rabbiin beeytu qofa amma rabbiin sodaattu qofa malee ummanni torbee keessaa guyyaa tokko wal argu abbaa manaa kootiiti yookaan haadha manaa kootiiti aadaa kanaa deejjeri fuudhe isin beeku rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko haadha manaa isaatii wajjinii haadha manaa isaatii isaaniitii gargar ba'anii wanta jedhanii hin beekanu namni gaaftinni kufuu jalqabu mana keessaa gad jalqaba ilmoo maadaamiin isin bira jirtanu sun itti haadhaa taate boru akkamitti ilmaaf ilmoo ta'uudhaa deemteettanii yaaddu isiitti of fakkeessanii nuun galinaa yoo galtanii ofumaa keessanii taate as nu deebi'aa biyyi keenya mallee nagaa qaba nagaa qabaatus immoo qilleensi achi karaa gamaa kanaa nutti qilleensa'u akka hin taanetti jira akka badaatti jira bakki diigamiinsi jiru yeroo ammaa kana keessa tokkoffaatti addunyaa kana keessa namni haadha manaa gadhiisuu abbaa manaa gadhiisuudhaan beekame jalqabni rakkoon haadha manaa rakkoon abbaa manaa biraayis akkuma jirutti ta'ee kan haadha manaa isaa jirra kan abbaa manaa immoo abbaa manaa taasifamne bakki haati manaa itti diigamuudhaan tokkoffaan walliftuudha addunyaa kana keessaa intalattiin tokko Ameerikaanii keessaa abbaa manaa si bira ammoo wana riikoordii kan qabattee jirtu sa'atii 11 natti fakkaata ergana asii riikoordiin biraa qabameera natti fakkaatu wallistuun tokko ganama heerumtee sa'a 11 booddee firma abbaa manaa fudhattee na ani kameeraa maal silumaa namicha qabeenya qabaa itti heerumtee qabeenya isaa immoo heera gaafa sanaa keessatti eegana as warri USA jirtanu warri USA beeytanu beeytanii seerri fooyya'ee haadha manaatiif abbaan manaa hammam yoo wal bira ta'an wal diiguu danda'u eega qaalittiin sun waggaa sa'a 11tti hiikamte booddee qabeenya abbaa manaa hirachuudhaaf
haati manaa tokko amma abbaa manaatii wajjiniin turuu qabdi inni jedhamu eeganaayyii seera namtolcheedha waan ta'eef eegana foyyaa'ee tolfamee lafaa qoybamee yaanni kuufamee baafamee buufamee lafaa kaa'ame malee achi dura wagga bolliftuun tokko eekkan jara keenya sa'aa 11 qofitti bira teesse namni tokkoffaa hiikamuudhaan abbaa manaa gadhiisuudhaan dubartiin gadhiisuudhaan beekamtu tokkoffaa walliftuudha. Maaliif jennaan gaafa madirakii irra baatu wanni lafa kana ta'u akkaataa isinitti baatus beektu madirakii irra. Gaafa isin madirakii irra baatu dhiirri lafa kana taa'u hundi ija bareedduudhaan hin laalu. Hundi hin laalu. Hundis immoo hin dhiisu. Yeroo baay'ee namni saalli dubartii kanaa saalli isii kun dubartiidhaa miti jechuu yaadata. Isa sii walleessaa jirtu dhiisee. Uumama kun immoo tokko lammaffaa addunyaa kana keessaa dubartiin abbaa manaa hiikuudhaan beekamtu isiin lammaffaan bareeda beautiful bareenni fuulaa hinuma mokkore bareedduu abbaa manaa jala teessume ilaalaa bareedduu yookaan hin heerumtu filattuu umriin hin lim jedhee dhaqee 30 rukutee 30 bira darbatee isa tokko rukutee achi boodee egaa akki ta'e wanti dhaabate wanti bade sana booda ilmoodhaa ta'uu eega dadhabame si'ichi abbaa manaa barbaadutti yookaanis maal nama baasa. Innoo fuula kanatu hin harca'a. Fuulli dubartii umriin dubartii hattaa isiin bifa islaa hin qabne gurraattiin keessan achi baadiyyaa keessa teessu yookaan fungeen keessan maaloon keessanii isiin hamma fedhallee bifa hin qabne umrii si waggaa 14 jalqabdee yookaan waggaa 10 jalqabdee hamma dhaqxee 24 geessutti tasa bareeddi isa okkuma nama mararti yoollee bareeda dhabdellee nama mararti rabbiini simboo wayyirra kaa'e simboo nama hawwatu maaliif jennaan umriin kun umrii murteessaadha umrii isin keessa heerumtee dhumtu ta'uu qabdi silaa laakiin isin yeroo ammaa kana keessa akki taa'ame jennaan isin bareedaa abbaa manaa ofii bira jiraachuu wallaaltee bifa ofiitti amanatti yoon ammeeqaataman beeka ofii kootiif waggaa meeqa lafa kanarra jiraadheera. Meeqaataman beeka bareedduu amma innaadhumaan durii jalqabee maalii fi kamaa namni maali rakkoonii yeroo jedhu tokko bareeda kanan bareechee beeku kan walliftuu immoo qorannaa addunyaa irratti qoratameetiyyuu irra namni dubartii abbaa manaatii wajjin hin jiraanne dubartiidha walliftuudha jechuu qorannoo addunyaatu kaa'e. Ani immoo kan hin argaa jiru immoo bareenni fuulaa abbaa manaa jalan kaa'u maaliif jennaan deemaatu mareeteetii akka bareeddu waan ofitti himtuuf fokkin abbaa manaa malee bareeda abbaa manaa wallaalti. Gabaabina abbaa manaa malee yaada dheerina abbaa manaa wallaalti. Yaada abbaan manaa isiidhaaf qabu wallaaltee dagattee irraa fagaattee bultii si dhiigdee bira deemti. Inni sadaffaan namni abbaa manaatii wajjin jiraachuu wallaalee hintala abbaa sooressa qabdu. Abbaan koo waa qabaa jetti yennaa dhuftu abbaa manaatti soo akkatti jechuudha. Dhaabatteetuma jechuudha. Abbaa manaatti soo akkachuu afaan naannoo keenyaatti namaaf gala. Maaliif abaluunatti soo akka teemee jechuun abaluunatti soo akka jechuun haajaa koo dhabee na tuffatee jechuudha. Abbaa manaa kana abbaan koo waa qabatu jettu of jalatti malee ofii olitti ilaaluu wallaalti. Of jalatti ilaaluu malee ofii olitti ilaaluu yeroo wallaalte bultiin guyyaadhaan gingilfamuu dadhabee toluu dadhabee bareeduu dadhabee haaphoodhaan wal makatee bultiin isaa diigama. Inni sadaffaan waan silaa hin himamneedhani garuu waan nan dhoosagaa dhiifama naaf godhanu yoo jarri achirra jiranu warra aangoorra jiru dubartii aangootti ol baate. Dubartiin aangootti ol baate abbaa manaatiin dhuftee dhufe zimbal alazaa jettiin laa hawla walaa quwwata illaa billah. Jirtis immoo gala naamusittiin bareedduun gaariin arjaan rahmanni kan sadarkaa aangoo caalaa sadarkaa abbaa manaa beektu kan sadarkaa aangoo caalaa haadhummaadhaaf ilmoo ta'uu ofii beektu. Jirti immoo kan nutis beeynu kan isinis beeytanu gaggaariin qaqqaaliin kabajamtuun kan namnillee hattaa shaayee dhuynaa jenna namaaf hin ayyamne kan namnillee shaayee dhuyna jedhee namni biraa milkaa'uu hin dandeenye jechuudha. Akkasuma beeytanii beeka. Televizyinii keessatti arguu keessan qofatu ta'in naamusa maqaa amantii ofirratti eegi maqaa namummaa ofirratti eegi maqaa sabummaa ofirratti eegi maqaa eenyummaa abbaasii ofirratti eegi kabajaa dubartummaasii ofirratti eegi maqaa haadhummaa ofirratti eegi. Dubartiin akkanaa jirti. Ammoo yoo bakka kana immoo hin ga'in yeroo dhumna itti bakka aangoo geessu gariin kan kaleessa yaadanne kan boriif waa yaanne kan maqaadhaaf yaanne kan gosaaf yaanne kan amantiif yaanne kan immoo naamusaaf yaanne kan unkaa foormi jechuudha unkaa namooma siitii yaanne dhuftee
هاي أسجل تاسع جت رفتي هاي أتسمع تيساي تيني بمناتي لا إله إلا الله محمد رسول الله ما لقى وجهته ويمنا كات تديم تمو إيجا جولة كين يا جولة تيك توكي تلبات أولين سيدامو أتي برهاد تورا يوني جتة حتى أكبك هاد أمان سيدابو حتى وفراد ديوغن جل كابين إرتي دبرتين إجهدو نيو إسي إجهدو را أفلته إيري همم تكو متاكي سكات هذا مناقوتي جدا أوف كوبيسا كانا غرفول دراتيس نمني إلمو فارة تورا يادو إيرا فارة منا تورا يادو كبجا أمانتي كيتي تغوچو دا يادو ناموس أبا كيتي تغوچو يادو kan gosa kan ganda kan namusi kuni bakka hunda raa'ee gama ganda warra baluuti jedhe namusa tokko innaan dhabe kana jennaani bakki namni itti diigamaa jiru keessaa immoo sooshaal miidiyaan shoora mataa isaa qaba inni kaan gareedhaan wal qoodee guyyaa kana guutuu wal quncisaa oola inni kaan garaa wal qoodee wal quncisaa oola ijoolletti koo maal nuyin kun isuma duriiti moo eega miidiyaan dhufee dhalanne nama jechisiisa yoo isuma durii taane isuma kaleessaa taane yoo bakki nuu keessaas dabarfanne kun kan beekamu ta'e borii keetiif yaadi namni borii ofiitii yaadu badeem badu akkasuma qabriitu fuulduree kee jira dhufeen dabarfanne mallee qiyaamaan ganaadha gaafii rabbiitu fuulduree kee jira waan arrabaan namaan jette hunda isaatii itti gaafatamta hadda dubartiin waan silaa isiirraan eegamne waan silaa dhiirtinuu naasofne gabbaatee yoo haasoftee jette bora akkamitti anaadha manaa dhiiraa jette innoo onlaayiniidha waa yeroo hunda sarvariirra addunyaa samaayirra jiraatu waa yeroo hunda saatalaayitiirra jiraatu jettee dabarfatte sun kan malee kan sitti barreessaa jiru hoo guyyaa kana wana meeqa ta'a kana ofiif yaaduun ofitti yaaduun borii ofiitti yaaduun ilmoo faadha ta'uun amantii ofii kabachiisuun sirraa eegama jechuun sitti raammadhaa جمعة غاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منزوماتك